Akkam jirtu nageenyi isiniif baay'atu magaalaa Paaris dirree xiyyaaraa Shaarl de Gaulle jirraa qeerroon kun qarree biyyaa dhuftu eeggachaa jirra nuti isa tumsinee achitti eegaa jirra kunoo akkasitti jabaafnee karaa ilaalaa jirra dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii xiyyaarritti bu'u ture kanaafiyyuu achi dhaabannee si eegaa jirra. Akkuma isin argaa jirtan kunoo sa'aatiin turedha. Sa'aatiin darbe jedhanii ijoolleen kun sa'aatii ilaalaa jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan hanga dhuma sagantaa kanaatti yoo na hordoftanii baay'eetti bohaartuu baay'eetti gammadduu qeerroon Oromiyaa Paarisiin jiraatu qarree Oromiyaadhaa dhuftu eeggachaa jira. Nutis iji keenya yaadni keenya qalbiin keenya gara Oromiyaatti godaaneera dhugaa dubbachuuf taanaan mucaanis ammanni lapheensaa meeqa akka rukutaa jiru gaafannee turre gara boodaatti isinii dhiyeessinaa isheenis yoo manachi ga'ee isa arga jechaa jirti jenneetu kan yaadnu haga sanatti kunoo hanga isheen dhuftutti jedhaniiti asumaan suura ka'uu eegalanii sa'aatii xiyyaarritti buutu. Turee jennaanii asitti ijoollee warraa obboloota isaa waayillansaa waliin kunoo achitti eegaa jiru suura ka'anii jiru. Dirreen kun dirree xiyyaaraa Shaarl de Gaulle jedhama. Shaarl de Gaulle kun Shaarl de Gaulle 1 2 3 jedheeti bakka xiyyaaraa bakka sadiitti adda ba'ee jira. Bakka Shaarl de Gaulle 2 jedhamu jirra. Bakka kanatti xiyyaarri gara biyya keessaati Itoophiyaadhaa dhufu yeroo mara bakka kanatti kan inni bu'u nafaana tura hanga dhumaatti itti bohaartuun isiniin jedha obboloota koo. Yeroo mucaan dhuftee nutti dabalamtee gara boodaatti isinii dhiyeessa beekaan gara boodaa irratti deebisee waan fedheefiyyuu bakki kunii akkuma isinii jedhee Shaarl de Gaulle jedhama. Shaarl de Gaulle kun dirree xiyyaaraa beekamaadha baay'ee kan namatti toludha. Kunoo akkasittiin mi'a isheen qabattee dhufte fuudhanii deemaa jiru akka biyya keenyaatti egaa bakki kun bakka uummata addunyaatti wal ga'uu dirree xiyyaaraa waan ta'eef habaabota sirbaa deemuu hin dandeenye achi baanee garuu sirriitti ukkeerraa kaasuun keenya nafuu aadaa keenya sirriitti agarsiisuun keenya nafuu achitti garuu waan ta'eef yeroon ishee quunname yeroon ishee arge isheenis maal akka agarsiifte innis maal akka agarsiise gara booddaattan isiniif dhiyeessaa. Kanaaf amma garuu callisnee deemaa jirra kunoo mucaan akkasittiin fudhattee deemaa jira. Mucaan egaa karaa irraa dhuftee akkuma karaa irraa uffattetti jirti. Booda garuu wayyaasee jijjiirrattee isheenis asuura gaarii taatee akka miidhagdetti booddee walitti deebi'uun keenya hin hafu. Ammaaf garuu haaluma kana ilaalaan isiniin jedha. Kunoo mucaadhaa wajjin akkasittiin bakka sanatti wal arganii. Dirree xiyyaara kana keessatti suura ka'aa jirudha. Mucaan dadhabdeetti yoo hin agartu ta'ee nama karaarraa dhufeedha. Yaaddoon jira. Akkamittiin argadhaa? Eessattiin argadhaa? Jechuun jira. Afaan wallaaluun jira. Biyyaa baatee biyya ormaa kana dhuftee amma dhuftee nama afaan siyaasa'u kana agartutti amma as geessutti lapheensee meeqa akka rukutaa ture natti himteetti gara boodaattan isinii dhiyeessaa anuma waliin tura. Mucaan dadhabdeetti ijoolleen garuu waliin suura kaana malee jedhanii rakkisaa jiru. Ni agartu fuula isii irrattis ni beektu nama karaarraa dhufeedha. Garuu isaajii wal arguu isheetti gaaffii tokko hin qabu. Baay'ee akka gammaddeedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan illee gammanneerraa
anuma waliin turaa gara dhumaatti waan isin bohaarsu waan ajaa'ibaa agartu obboloota koo. Amma gaafa qorra qotiitu gaafa isaan lammalee deebisanii nama tokko hojii biratti kan kaa'ame. Wayyu gosa itu kota mana nanti kalau ada kota yang mana tidak ada mesti berada kota kota di dekat kau. Xiyyaara keessaa ba'uuf deemaa jirraa daqiiqaa muraasatu nu hafee isa booddee akkaataatti simatan aadaa Oromoo akkamittiin akka agarsiisan isinillee arguuf teessu waliin itti bohaarraa anuma waliin turaan affeerraa kootii kana booda ni gammaddu akkaataatti mucaa keenya simatan ilaalaa yeroo gaarii bohaartii gaarii. Gubi. Imo ke gubi, telegram ke gubi, mal ke gubi. Cunatti fakkaate. Awantii keessa galanii gaafa muuziqaan dura adda cituudha kan akkas jedhanii eeyyee misirroo koo maal yaade garaan kee jedha taaddeeni nutis duukaa jechaa jirra. Anuma faana bu'aa kana booda waan ajaa'ibaa agartu yeroo gaarii. Yalla bas.
devez savoir. Se former. Mucaan mucayyoo fudhatee galee sirbaa gammadaa taphadhaa malee jechaa jirru. Amma immoo itti fufnee dhugaa dubbachuuf taanaanii hangafti ilmaa afoon intalaa umurii dheeradhaa walumaan horaa qabeenyas hundumas waliin horaa jechuuf jiru. Isinis itti bohaaraa akka jirtan abdiin qaba. Jalaa qabaa isinis eebbisaa waliin haa bohaarru. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baga gammaddan isin misirroonni bagatti geessanii cidha keessanii baga gammaddan nutis gammanneerraa baga geessanii baga gammaddanii isinis akkatti bohaaraa jirtan abdiin qaba. Isinis baga gammaddanii baga waliin geenye isiniin jedha. Haaluma kanaan itti fufaa na hordofaa haga dhumaatti waliin haa bohaarruun isiniin jedha obbolaa koo. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bohaartii gaarii dhumarratti walitti deebina. Tiga manera, aga gamada, tiga seni. Aga gamada, ismi sironi. Aga tiga seni, tiga seni. Tiga manera, aga gamada, tiga seni. What
Faana tura. Qabeenya wajjin ilmaani sora. Qabeenya wajjin ilmaani sora. Dhugaa dubbachuuf taanaan kan gammade misirroota qofa miti, aruusaa fi aarustittii qofa miti. Nuti hiriyoonni isaallee gammanneerra. Isin daawwattoonni kiyyas baay'ee gammaddaniittu itti bohaartaniittu jedheen abdadha. Eeyyee baga gammaddanii tokkoon keessan akkasuma gammadaan isiniin jedha. Kanumaan nagaa isinitti dhaamaa. Hagadhuma sagantaa kanaattis waan naa waliin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Guddaan isin kabaja, guddaan isin jaalladha. Eeyyee viidiyoo kabaraan isiniifan qabadhee dhiyaadha. Akkaataa misirrootti simanne yeroo gaarii. Nagaan naa turaa obboloota koo. Nagaan guddaan isin jaalladha. Bohaartii gaarii. Come